yeroo namni wal labee jedhe kan walitti araarsu namoota muuxannoo qaban, namoota bilchina qaban jireenya keessatti sii galee, namoota akkasiif filamanii abalu jedhanii dhimma isaanii san qoratanii ka'anii eenyu akka itti darbe, eenyutti akka darbame waan jiru jidduu jirutti dubbatanii furmaata kaa'u. Kan miidiyaa kana wanta adda godhu inni waa'ee ofiituu hin beekne waa'ee kee dubbachuu irratti gitan qabu sii galee. Of hin beeku, eenyuun akka ta'e of hin beeku, eessa akka oolu of hin beeku, eessa akka bulu of hin beeku, maal akka jiraatu, maal akka godhu isaaf Rabbii qofatu of beeku. Ofuu quban qabu garuu waa'ee kiyya dhufee dubbata. Namoota akkasiitii deebisuu jechuun kan qooxiin buusaatti nukkoo nama bu'a jetti Oromoon sii galee. Ati ammas akkasii wajjin hin deebisaaf jettee deemuun isaan irran aana jechuudhaa fi iccitii kee kan biraa san gola keessaa harkiftee akka fiddu godha. Kanaaf yoo dandeesse akka amma sila muudii ashittiin deemaanii jirtu kolfitee dabarsuu yoo dandeesse kolfitee dabarsu. Sanaa achitti deebiin namaa deebisa wayita jettu ilma namaati miira qabda sii galee sitti dhagaama waan ta'eef aarii keessa galtee jechoonni itti yaaddees haa ta'u osoo itti yaadin afaan keetii ba'u jiraachuu danda'a. Kanaaf hanga dandeessuun miidiyaa irratti dhugaa dubbachuuf ashittiinis nama miidiyaa irratti beekamtuudha. Atillee mataan kee akkasii. Yoo dandeessanii jettan namoota gurguddoon jiru, namoonni abbootiin keenya jechuudha hedduu kabajnu, hedduu jaallannu, dubbii sirna seeras waa hunda beekanu jechuudha. Bakka wallabdeen jirtu irratti isaanitti himatanii wanti kun akka uumamtee jirti waan kana keessaan nuuf fixaa jettanii yoo gabaabsitanii miidiyaa irratti garuu muudii ergasii deemtanuun jechuudha taphachuu kofluu yoo gootanii jettan gaariidha natti fakkaata akka dhuunfaa kiyyatti. Kanaaf jechuudha piliis Hamzaa atis jechuudha ilma dhiiraati asirratti ashittii caalatti jechuudha decision makeriin maaliif ilma dhiiraati Rabbiin immoo amrii kana jechuudha ilma dhiiraatti kennee jira. Kanaaf jechuudha ati jechuudha yoo isiin illee dogoggoruudhaaf kan deemte jedhe dhorkitee jechuudha isii miira keessaa dhorkuu qabda malee atis miira keessa galtee moorisii ammoo akkasiin aggressive taatu gochuun seera miti waan ta'eef tasgabbaa'ii waan miidiyaa irra deemu kana jechuudha hanga danda'ame jedhee godha. Dubbii ajandaa olii gadi namoonni furchuu barbaadan kana isaa faanaa deebi'aa jechuu barbaadeetti Dr. Khalif bagana ga'an dhuftan. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa? Nagaa galata Rabbi. Bagaas geenye. Walumaan. Haalli amma jiru beekta xiqqoo waan namni hedduun natti aara qabu na fakkaata aaruun waan hin balleesse. Namni abbaan rabeeku namni abbaan Gaakee kaliif waan aarii sitti qaba. Wallahi aarii cimtu sitti qaba. Yaa sitti baay'u siin jedhe sitti aaree jira siin hin jenne. Awwaanumaan joo wallaalee weegatti akkas naan jette booda nama hedduudha akkas naan jee jira. Ani abbaan rabeeku rakkina Muhammad ibn al-Jazeera rabbi umrii adeereessu wanni inni jeetan keessatti waan itti ta'u hin qabu. Yaa waan yoo natti aartan ani garaa kiyya kana keessatti onnee kiyya kana keessatti ani odooniif hin balleessin nama dhiifama nama gaafachuu barbaadu. Nama dhiifama nama gaafachuu odumaa aniif hin balleessine maaliif namni san Khaliif na balleessite jee waan yaaduuf ani ittiin balleessine waan jee tabiraatiitu haadhaan guddaa waan biraa baasti jetti Oromoon waan san jechuun barbaadu haqaan guddaa maarree diyyanii so ani waan akkasii irra deddeebi'ee dubbachaa ooluun asitti hin balleessine maal akkasii jechaa ooluun tabiraa fidduu waan ta'eef namni natti aartan hundi keessanuu wallaa isinif balleesseetiin jiraanaa isinif balleessee dumaashii jarraa jalqabii nama biraatillee namni biraatillee akkasitti aarree jireettanii naa barreessaa turtan yoos jala jiraattan dhiifama onni irraa isin gaafataan obboleessi keessan guddaan. Kabiraa waa'ee jireenya namaa seenuun rakkoodha. Anuma kan amma alagaa biraa kanuma sooshaal miidiyaa kanarra wal bahinuun dhiisi faamiliin tiyya tanuma obboleeyyan kiyya ka wajjin dhalanneen adeerran kiyya aanaan kiyya faamiliin jechuun bultii tiyya keessa waa'ee jireenya kiyyaa seenuun aan akka nama tokkotti miidhaadha jetti yaada maaliif jennaan abbaan rabeekuun rakkoodha. Abbaan pilaana isaa baafatee jireenya isaa gaggeeffata waan ta'eef rakkoo fi hamtuu rakkoo fi balloo namni waliin maratee waliin dabarsaa namootuma wal jaalatanii fi namootuma bultii keessa waliin jiran saniif dhiisuu bareeddu. Garuu har'a addunyaa boroo akiraadha yoo nama mufattanii jiraattan ani faan zaan duumbee hooqon akkanattiin hallayyaa hundarra deema dhiifama naa godhaa wallaahi billaahi. No waan dhiifama si gaafachiisu miti wallahi ani hin jiraami akkanumaan siin jedhe. Haguma si jaaladhu. Abshir dumaashiti abshir. Akkasii maammee galatoome waan ati jettetti waan akka idoon barbaadu waa hunda dubbattee jirta waan ta'eef ulfaadhu.
Ayyee Dooktar Kalii fi atis jettee jirta waan jedhamuu qabu. Naannoftee jechuudha beektee akka waqtilee waggaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jiinii waggaa kun jirti miti. Akkuma afaan Amaariffaatiin kunoo maskaram xiqimti daar taasaasii jedhanii waaman waggaan naannoftee dhufti wanni sun nama lubbuun jiruuf beektee. Miidiyaa kana irratti namoonni vaayiraal ta'anii jedhan namoonni uummata biratti jechuudha sochii godhanu. Naanna'ee wanni isaanii tokko miidiyaa irra osoo hin baaneen hafu. Aadaan akkasii kun naannolee saboota biraa keessatti jira jettee yoo ilaalte jette namoota beeknu hedduu isaanii keessattuu saboota Amaaraa kana, Guraagee kana, Tigree kana, Silxee kana yoo ilaalte jette kan qubaan lakkaa'amudha baay'ee xiqqoodha jechuudha sii galee. Kan Oromoo kun maal akka ta'e jedhan naaf hin galu. Wal xiqqeessuu irratti maqaa wal balleessuu irratti namni keenya akkam akka aarifatu. Fakkeenyaaf Hamzaaniif wal dhabnee irra haa jennu. Waldhabdee kootiif Hamzaa kana jechuudha. Akka anaaf Hamzaa inni furuu osoo danda'u Hamzaas geessanii golatti galchanii, anas geessanii golatti galchanii. Waldhabdee anaaf Hamza jidduutti uumamte caalatti namoonni biroo mogga keenya jiranu jechuudha. Dubbii sana kan moor jechuudha inflammable godhanu qaqqabatee akka inni bakka hunda wal ga'u jechuudha sii galee. Qaamota akkas godhanudha miidiyaa kanarra kan baay'atu. Maalidha sila kaayyoonsa? Akka shari'aatti manaan ol seeneetiti. Mana rabbiin kabajee akka ta'uuf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة خيني ويلكم. السلام عليكم وانت كيسان. ربي أرات خيري خيري نهاد بسيسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تنافو ربين حاسداس أكسمت ديبئي نما وسوسوس ديبئي أكسمت جني الرئيس نما الرئيس ورته ربي سنهنداتو ور أسجل جرهن دراو ربها إيجو جنة ربي إجهمتو إسن الراها كابو ربي بلتي تيسانها بريتشو المغغاري خديم برد خيسا خغوسسا خسبسا خواهند خبجي جرات ربين إسنيها خنو دبين تنسلبادا وان براتي متي ربين محبا إسا جالل إسا إسن إدو تهانكو مودة ورحمة ربي تتو جالل جارسا في جارتي إدو تنكا bakka nikaan rasuulaadhaa alayhi salaatu wassalaam itti qara'ame jaalalatu jira arshii gubbaarra jirtan achi jirtan tanaafuu nuti wanni nuti qabnu haqni jiru yoo jiraate isin kabajnee isin jaalannee jiraachuu qofa ka isin hin jaalatin ka isin hin kabajin shayxaanumaa fi jinnii ta'a jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Muhammad bin Aljaziira obboleessa kiyya kaninan jaaladhu kaninan kabaju hayyuu kiyya itti fufi dubbiin teeti shayxaanu maariyuu barbaadeeti. Maal shayxaanan ari'a jettee antee shayxaana isa guddaan asi darbiten se hayyuu ani maal akkam dubbii afaanitti na qaba jedhee kee waa dubbachuu wayitan ka'u deebiin immoo auzu billaa waan jedhan sana yaadadhe miisii ofirraa cabsee dubbii kiyyas narkaa balleessitee beektee maaliifuu awufii jedheen jira. Hamzaa keenya maaliif sitti fakkaate jedhee namni keenya jechuudha baay'ee yaani amma waa'ee dhimma isaaniitii miti dhimma shiittii dhimma Hamzaa dhimma akkuma san obboleewwan keenya wantoota jidduu isaaniitti deemu qofaadha miti. Ani sakaleessa darbee fi gara fuulduraatti jechuudha dagadhaa akka waan kana maksiman guyyaa lama waan turuu danda'udha yookaan guyyaa lama yookaan guyyaa tokko hangasuma wanti miidiyaa irraa wanti arginu baay'ee garuu aadaa akkasii kana hanga yoomiitti fuulduratti fufsiifanna. Yeroo silaatti waa barachuu namni kumni lama sirra jiru kun bara osoo waan gaggaariitti xiqqoodhuma irratti waliin dubbatee jedhe hawaasa keenyaafis ofii keenyaafis waa wal barsiisaa walirraa barachaa waa jijjiiruu dandeenyaam jara keenya. Yeroo keenya sirratti yeroo waliis gubaa yeroo keenyas gubaa callisnee sirratti dhaloonni kun abdii boriitiin abdii hawaasaatiin waanuma bu'aan qabne irratti callisnee maala yaanii waan bu'aan qabne waan nun ilaallanne callisnee jechuudha madaa namaa hooquu hanga yoomiitti waan jedhamuudhaan xiqqoo kan na yaachisu waan ajandaa jedhamu keessan seenu yeroo baay'ee na argitu yoo ta'e jedhe dhaqee ilaala wallaahi jalallee taa'ee dhaggeeffadhu wayituma sanan dhiisee bee tapha wayitiin dhiisee deema bakka qoosaa wayii taphni wayii jirtu ijoollee muraasa namni 10-15 daawwatu wayii bira dhaqee nagaa qaba manni isaanii sii galee kolfitee taphatta isaa wajjinii bakki girrii baay'atu kun beektee fasakkuma mataa keetti jeeqee giftee ba'uudha. Kanaaf hanga dandeenyuun filiis obboleewwan mee of taanee ofiif jiraannu ofiif yeroo jiraanne jennu waa'ee namaa nu ilaallatu wallaahi waa'ee dhimma namaayyuu garagalleetu ilaallu sinii galee
osoo namni ajandaa namaa kana olii gadi oofee ka'ee jechuudha babattansuu baatee jedhee namni kamiyyuu ajandaa isaa baasee miidiyaa irratti hin dubbatu. Jaarsa ollaa hiriyootatti himee ka'ee rakkoo jiru furata malee miidiyaa irra hin baasu. Akka miidiyaa irra ba'uuf wanti guddaa ta'u sababni guddaan ajandaa akkasii kana namni keenya jaallata. Osoo amma ijoolleen kun jechuudha waan barnoota qabu wayii waan beektee nama fayyadu wayii gad fidanii dhufaniiru ta'eeti namni isaan daawwatu muraasa haqa walitti dubbanna yoo ta'e jara keenya. Ajandaa dhimma namoota dhuunfaati yeroo jedhamu immoo wal guuree wal harkisee ofiif dirqiin sheerii walitti godhe yeroo kaan sheera osoo godhette garuu waa'ee ajandaa nama dhuunfaati yeroo jedhamu ofiif jechuudha namoota wasaappiin isa nafu meseenjarri isa nafu kottu waan akkanaa jira jedhee jechuudha sii galee. Sila shofeeriin keenya sheexana kormaadha moo maali narkaa wallaalchise inni akkasii wallaalchise. Dubbadhaa kaa'amee beeksas keessa jiru. dubbadhaa nusinaa namoonni seenuu barbaade yoo jiraatan ani faan karaarraan jira. Hamzaan gaa sadii Hamzaan sadii faadhaas keessa jira. Kami khabirao Hamzaan Hajiiti Khan Hussein khabirao kami. Jaalalleen nabii kun bara ustaaz Hamzaa laaba. Hai akkasiisa akhi sheekoti dura afaan ceenee haasofne noof kolcha quraanallee yoo cabsine Ahmadiin argu jira beektaa. Lafti nagaadha seetanii dhaggeeffadha. Lafti nagaadha seetanii waan agartanii naasa'inaa gama quraanaaf hadiisa tiraafika hedduu jiraati maal taatan. Barsa jenne. Dhaggeeffatu jira bara. Ani bar piroofaayilii namaa kana laalee deebi'a beektaa kanumaan as taa'u kanaan piroofaayilii namaa laalee deebi'a. Garuu maqaa jijjiirratee sachumaan qaba akkasii galatooma baarakallaa fiikum. Maasha Allah. Ulfaadhaa galatooma hundi keessanuu sin jaallanna qalbiirraa baarakallahu fiikum. Ilmi namaa tokko yeroo gartee aariidhaan miira keessa galee yoo dogongore ni dhagahama itti fufi Hamza. Ulfaadhaa galatooma hedduu tokko nama gammachiisa maaliifi ilmoon namaa ni dogongora yeroo garii dogongore garii ammoo lakki akka kun sirrii miti maqaa wal balleessuun nama wal jaallate keessa shakkii oofuun gandaa fi kutaa fi lagaan wal qoqqooduun gaarii miti jettanii akkanatti haala kabajaa fi naamusa qabuun wal gorsuun keessan hedduu gartee nama gammachiisa. Haala gartee jabeeffamuu qabu itti jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliifi dhugaa dubbatuudhaaf namni garii beekaatuma ajandaa uummataa boca. Ajandaa kana keessa namni duraan wallaalamee jiru beekumtii barbaada tokkorra gore namni gartee gama tokko gore fedhu gartee gama rabbii haa goruu fedhu gama shayxaanaa haa goruu namni gartee deeggarsa gama lamaanii ni qaba beeke. Namni haqa deeggarus namni baatila deeggarus deeggarsi gama hundaa'u jira. Gama rabbiitti yoo gore haqa yoo dubbate rabbii fi mu'minoonni namni haqa jaallatu hundi isa deeggara. Yoo immoo gama shayxaanaa gore silaa gaa parsantii dhibbarraa 60-70 ummanni ummata shayxaanaati. Ummata gartee maqaa wal balleessu wal irratti duulu. Kanaafuu tokko yeroo dogongore kaan ammoo irratti gartee dhaabbadhu. Waan akkanaa gaarii miti nuuf hin malu. Wal arrabsuu wal xiqqeessuun gandaan